Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaa dhuftan daawwattoota keenya hundi keessan har'aan tana akkaataa tambalali itti hojjettan yookaan immoo suuraa bareedaa viidiyoo yeroo gadhiisuu kaatan suuraa bareedaa gubbaa kaawwachuu isin gaafata yookaan immoo barreeffama adda addaa fayyadamtanii suuraa akkaataa isin itti murtanii geessitanii achira keessanii suuraa nama biroo haa ta'u suuraa waan barbaadan haa ta'u suuraa waan irratti dubbattan sanallee haa ta'u suuraa barbaadan akkaataa isin itti murachuu dandeessan yookaan immoo barreeffama adda addaa fayyadamtanii akkaataa viidiyoo keessan gubbaa kaawwattanu viidiyoo hojjechuudhaaf yookaan immoo viidiyoo gadhiisuudhaaf tambalali isin gaafata yookaan immoo suuraa gubbaa kaawwatan isin gaafata akkaataa itti hojjettan har'aan tana viidiyoo gabaabaa keessatti isin agarsiisa. Warri haarawaa taatan subscribe godhaatii ol kajettu mallattoo notification itti banaatii maatii kootti dabalamaa isin jedha. Warri immoo maatii koo taatan like tokkodhaan viidiyoo dhaggeeffadhaa isin jedha. Akkasuma gara barnootaa isin dhufaa hundi keessan na waliin turaati applicationii lama fayyadamee yookaan Pixel Lab namni hin beekne hin jiru. Pixel Lab kajedhu kana namoonni baay'een ni beektu. Irra baay'een keessan suuraa gubbaa hin kaawwattu, suuraa aynata matakkitti gubbaa kaawwattu, barreeffama adda addaa kalara adda addaatiin wal maktanii akkaataa isin itti gubbaa kaawwachuu dandeessan. Background chain kajedha kana yookaan immoo pixel art kajedhamu yookaan namoonni baay'een pixel art kan itti fayyadamu an kanatti fayyadama. Pixel art kana viidiyoo yookaan footoo keessan muruudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kun baay'ee bareedaadha isin jira. Footoo mata akka muree yookaan immoo geessee akkaataa isin footoo itti murtanu application kanatti fayyadamuudhaan application kan fayyadamuudhaan footoo abbaa barbaadan yookaan immoo wanta irratti dubbattan sana jechuudha. Waan irratti dubbattan sana waan barbaadan sana haala kanaan murattanii akkaataa isin itti asirratti 16 filattanis waan barbaadan filattas yoo barbaadan asirratti footoo muruu waan ta'inaan nan barbaachisu suuraa waan barbaadan kaawwachuu dandeessan yoo barbaadan 16 keessanii muruu dandeessanii yoo barbaadan haala kanaan saayizii matakka irratti murtu asirratti dudduuba suuraa asirratti waa hedduu jira gubbaa kanarra waan barbaadan dudduuba suuraa keessanii godhachuu barbaadanii bakka kanatti asirratti gubbaa kana tsuufiilee hedduun ni jiru. Kirkilee ka jiru, Travis ka jiru ni jira, Road ka jiru, Lovi ka jiru asirratti tsuufii hedduu jira. Asirratti ka dudduuba suuraa keessanii kaawwachuudhaaf isin gargaaran baay'ee bareedaa ka ta'e jira. Baay'ee bareedaa profaayilii wayini wanni baay'ee bareedaa ta'e asirra jira. Kalariin dudduuba suuraa keessanii kaawwattanu application kun baay'ee bareedaa isin jira. Haala kanaan suuraa keessan murtanii asirra kaawwachuu dandeessanii isin jira daawwattoota keenya. Haala kanaan yookiin immoo akka haala kanaa ka barbaadan kaawwachuu dandeessan kanuma filadhaa mana kanuma filadhaa isin ka barbaadan filachuu dandeessanii isin jira asirratti ka barbaadan. Akkasuma daawwattoota keenya suuraa eega asirratti murattanii kaatanii suuraa kana muradheen jira fakkeenyaaf. Save godha gara gaalaatti save godhattu gara kun asirratti save gara gaalaarii keessanii keessa isin haa galchu save godhattu asirratti suuraa kana egaa save godhattanii kaatanii yoo barbaadan daawwattoota keenya dudduubatti deebinee isin agarsiisa. Ammallee xiyya kana dudduubatti deebi'a xiyya kana ammallee dudduubatti deebitu dudduubatti eega deebitanii haala kanaan dudduubatti eega deebitanii daawwattoota keenya wanniin yoo barbaadan suuraa hanga lama sadii suuraa lama sadii murachuu dandeessanii isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan suuraa lama sadii murachuu dandeessan. Suuraan nama lama wal bukkee kaa'uudhaaf illee ka baay'ee isin gargaaru wanni ni jira. Ammallee bakki kun application kun baay'ee bareedaadha. Waa hedduu of keessaa qaba isin jedha. Application kun waa hedduu of keessaa qaba. Suuraa muruudhaaf baay'ee bareeda. Suuraa barbaadan murtanii background isaa rooming gochuudhaaf suuraa sana fudhattanii geessitanii waan barbaadu footoo keessan gubbaa yookaan immoo viidiyoo dalagdan sana gubbaa kaawwachuudhaaf baay'ee isin gargaara isin jedha. Application kun hundi keessan application kanatti fayyadama. Bakka isin argattanu isinitti hima application kana. Pixel art illee ni qaba. Application biraallee ni qaba isin jedha. Isinillee bareedaadha. Suuraa kana yoo barbaadan saayizii kaawwattu asirratti 16 ni jira. Saayizii YouTube thumbnail ittiin hojjettan jechuudha. Saayiziin thumbnail ittiin hojjettan ni jira. Gabaastanii haala kanaan yoo murattan suuraa kana save godhattanii background isaanii jijjiirtu ammallee suuraa kana akkaataa itti background isaa jijjiirtanu background suuraa kana jechuudha. Arsinatti fide viidiyoo arsinatti fida mallattoo exit irraa baatanii ammallee asirratti illee background isaanii filattu haala barbaadanii jechuudha. Asirratti waan barbaadanii jechuudha. Waa irratti dubbachuu qaban haala kanaan illee murattanii geengoo kana keessa kaawwachuu dandeessu isin jedha. Suuraa yoo barbaadan illee asirratti kalaroota adda addaa ni jenna. Ka baay'ee bareedaa ta'an ababaa ka ofirraa qabu. Ababaa adda addaa yoo barbaadan profaayilii YouTube keessa irra kaawwachuudhaaf illee kun baay'ee isin gargaara. Warri profaayilii YouTube keessanii footoo keessan murtanii keerra kaachuu barbaadan footoo kana haala kanaan guddisuu yoo barbaadan jechuudha. Geengoo keessa galchuu ni dandeessu yoo barbaadan bicaa kan qayyiruu kana haala kanatti qayyiruu footoo keessan guddisuu barbaadan kuma kana guddiftanii barbaadan iftu next gootanii yookaan save gara gaalaariitti gaggootanii
seefii eega gala gaalaatti seef gala gaalaatii keessanitti godhee isin agarsiisa. Seefii gara gaalaaraatti isinii godhee jira amma. Okay, walakkaatiin keessaa baanee Pixel Lab irra ni seenna. Pixel Lab irra seennee saayizii YouTube keenyaa fudhannee barreeffama itti dabalee isin agarsiisa. Namoonni baay'een haala bareedaa ta'een hin barreessan yookaan immoo akkuma argitan barreessanii irra kaawwattu. Barreeffamni yeroo takka viidiyoo keessan YouTube irra yoo gadhiiftan YouTube irraa hin badu viidiyoon keessan. Kanaafuu yeroo gadhiiftanu itti xiyyeeffattanii haala bareedaa ta'een asirratti 16 filadha ammallee wanni irra eegaltanii jechuudha. Pixel Lab irra eegaltanii mallattoo tuqaa sadeen tuqtanii size image kan jedhu eegaltanii haala kanaan 16 filattu. Eega filannee kaanii haala kanaan mallattoo ida'uu asirra jirtu nuti eeguu takka nuti tokko from gaalaar kan jedhu gaalaarii keessan keessa seentanii footoo hammaan tana murannee finne akkaataa namni footoo muree gubbaa kaawwatan isin agarsiisaa jira. Amma footoo irra baay'een keessan hojjechuu ni beektu ni beeka. Haa ta'u malee warri hin beekne yookaan immoo warri itti fayyadamaa hin jirre itti fayyadamaa isin jira. Haala kanaan eega filattanii gaalaarii keessa pixel artiidhaan kan murree kaanee akkeessa barbaadna. Pixel art kan jedha kana murree kaanee akkeessa barbaadanii fiddu. Haala kanaan kan murree kaane sana finnee achi dagalchinaan isin jedha daawwattoota keenya. Kaammaan tana waliin murree kaane finnee kan murree kaane sana finnee haala kanaan asirratti 16 irra kaawwannee ni murtuu yoo barbaadan akka barbaaddeetti murtanii irra tuqxanii suuraa sana yoo barbaadan ni guddiftu yoo barbaadan xiqqeessitu isin jedha. Yoo barbaadan ni xiqqeessitu yoo barbaadan ni guddiftu suuraa sana. Haala kanaan suuraa sana yoo barbaadan itti guutaa kanatti fakkeenyaaf haa guutuu saayizii image kanatti. Egaa haala kanaan itti guuttanii kaatanii mallattoo ida'utti deebitanii text ni guutuu text irra eegatuttanii mallattoo qalamiirra tuqxanii ammallee mallattoo qalamiirra ni tuqxu. Text kan jettu filadheen bakka kanatti barreeffama barreessee isin agarsiisa. Text kan jedhu eega filattanii fakkeenyaaf barnoonni isin irratti barsiisanuu barnoota waa barsiisuu yoo ta'e yookaan immoo diraamaa adda addaa yoo ta'e illee waan irratti dubbattan sana waan viidiyoo sana qabatee jiru jechuudha. Viidiyoon sun maal akka ta'e yoo akkaataa Gmail itti banatan yoo ta'e akkaataa Google itti banatan yoo ta'e akkaataa Google itti banatan jetta asirratti akkaataa Google itti banatan jettan yookaan immoo akkaataa wama irratti dubbattan sana jechuudha. Barreeffama keessa irratti akkaataa paaspoortii itti jirtan jettanii haaluma takkaan fakkeenyaaf akkaataa Gmail itti banatan jedhee yoo barreesse akkaataa Gmail itti banatan jedhee haa barreessu. Fakkeenyaaf akkaataa Gmail itti banatan jedheen jettanii barreeffama wanta viidiyoo keessa sana irratti gadhiisuu deemtu jechuudha. Waan viidiyoo keessa sana keessa jiru jechuudha. Akkaataa waan viidiyoo keessa sana irratti immoo guyyaa har'aa waan takka irratti himta yoo ta'e waan sana wal qabatee barreessuu dandeessan. Asirratti eega barreessita barreeffatee kaatanii qubee A kan jallaa kaanii jira. Qubee A sana ni tuqxu. Akkasuma saayizii barreeffamaa filattu asa xooftanii font kan jedhu jira asirratti A baay'ee font kan jedhu fontii barreeffama keessanii ajijjiirrattanuu haala barbaadanii irraan gadii kana ka barbaadde irra kaawwattanii isiniin jedha. Barreeffama kana ka barbaadde irra kaawwattan ka bareedaa ta'e irra jechuudha. Barreeffama kana ka barbaadde as keessaa malaxxanii irra kaawwattanii isin an tokkuma irratti filadhee isin agarsiisu waan ta'ennaan irra baay'een keessan ittiin fayyadamtanuu ni beektu garuu ni beeka. Haa ta'u malee ittiin hin fayyadamtanuu karaa sirriitiin itti fayyadamuu keessan bareedaadha. Ogguu takkaaf viidiyoo keessa YouTube gubbaa irratti ogguu gadhiiftan namoota hedduu bira waan naqu jennaan osoo hin gadhiisin haala bareedaa ta'een bareechitanii tolchitanii gadhiisuu qabduun isin jedha. Haala kanaan barreeffamicha eegan filadhee ka'e barreeffama eega filattanii kaatanii ammallee asa xoftanii saayizii barreeffamichaa guddisuu yoo barbaadan barreeffamicha guddisuu barbaadan asirratti size kan jedhu ni mul'atti. Taa xixiqqaa kan jalaa qabu size kan jedhu oggota qabxuxanii barreeffama yoo guddisuu barbaadan haala kanaan fakkeenyaaf akkanatti dhaabatu. Isin haala kanaan barreeffamicha yoo guddisuu barbaadde dhimma irratti dubbadhu akkanatti barreessee eegan ka'e raayitiin godhaa eegan guddifadhee ka'e ammallee kalara Colour kan jettu kun nu jirte kalara barreeffamaa jijjiiruudhaaf colour kan jettu fayyadamtanii barreeffamicha kalara barbaadanii keessu asa xooftanii bicaa feetanu gurraacha feetanu adii feetanu haala barbaadaniin colour kan jedhu fayyadamtanii irra kaawwachuu dandeessanii jedha. Haala kanaan eega irra kaawwattanii kaatanii yoo barbaadda background barreeffamaa jijjiiruudhaaf background kan jedhu ni jira. Qubeetaa guddaa kan jiru itti bantanii kaatanii background barreeffamaa jijjiiruu yoo barbaadan haala kanaan jechuudha. Background barreeffamichaa jijjiiruu barbaadan haala kanaan background jala haxooftanii jijjiiruu dandeessanii isin jedha. Eega haala kanaa itti bantanii barreeffamicha yoo barbaadan jala isaa balleessuu ni dandeessu. Yoo barbaadan akkasitti dhiphisuu yoo barbaadan illee haala kanaan gabaabsuu bareechuu jechuudha. Yoo barbaadan haala kanaan gochuu dandeessanii isin jedha. Barreeffamicha haala kanaan bareechuu dandeessanii jedha. Akkasuma daawwattoota keenya eega haala kanaan gootanii mallattoo raayitii itti gootanii kaatanii haala kanaan mallattoo raayitii eegatti gootanii yoo barbaadan kan awwala fudhannee humna isaanii qannasuu ni dandeessu isin jedha. Ammallee barreeffama itti dabaluu yoo barbaadan yookaan immoo barreeffama kana irraan gadee bichaatti gochuu barbaadan haala kanaan wal tarkiftanii irraan gadee gamana qabatee haa taa'u yoo feetan jechuudha. Haala kanaan yookiin immoo as qabatee haa taa'u yoo barbaadan gara gamanaa kana qabatee kan taa'u yoo feetan xiqqeessuu barbaadan walumatti akkas buttu jechuudha. Barreeffama xiqqeessuu barbaadan walumatti akkas buttanii keessoo isin jedha. Haala kanaan eega keessanii kaatanii daawwattoota keenya akkasuma
Egaa haala kanaan barreeffatanii kaatanii yoo barbaadan ammallee footoo namaa yoo itti dabaluu barbaadan mallattoo ida'uu tuquudhaan gaalaarii keessaa dhaqxanii fudhatanii iftu. Mallattoo ida'uu tuqxanii from gaalaar kan jedhu keessa seentanii gaalaarii keessaa footoo takka yookiin immoo dhimma viidiyoo keessaa ka dubbatu wanta murtan takka waan fedhe haa ta'u waan murattanii qabdanuu appilikeeshinii hammaan tana muree keessanaan kan murattanii bilbila irraa qabdan sana kamuratanii bilbila irraa qabdan sana finnee asira keenya isin agarsiifna fiddanii asira keessu ammallee waan achirratti murre sana finnee fiillafiitti kana kaayee isin agarsiisu isiniin jedhe. Egaa haala kanaan murattanii kaatanii mallattoo raayitii itti gootanii akkasuma footoo keessatti mallattoo raayitii itti gootanii yoo barbaadan footoo sana ni guddiftu yoo barbaadan ni xiqqeessitu footoo sana jechuudha. Footoo nama hedduu jechuudha haala kanaan walitti fiddanii tambalali yookaan viidiyoo keessan gubbaa kaawwachuu dandeessuun isin jira haala kanaan. Ani isin agarsiisu malee kaawwafanii miti akkasuma namoonni baay'een irra hin kaawwattanu baree uummata harka keessan dhiiftu haa ta'u malee viidiyoo yeroo gadhiiftanu haala kanaan murattanii kaatanii irra kaawwachuu qabdu. Eega murattanii kaatanii gubbaa kanarra ni jirti save image ka jedhu ni jira save as project ka jedhu kan jalla save as image ka jedhu eega tuqxanii save to gallery ka jedhu ni jira save to gallery gootanii gara qafoo keessaniitti gadi buuftanii gara qafoo keessanii keessatti eega gadi bu'ee haala kanaan barreeffattanii kaatanii yeroo viidiyoo gadhiisuu kaatan tambilali isin gaafata akkasuma tambilali sana barreeffama sana waan barbaadan gurraacha adii qeertee barreeffama addeessanii haala kanaan itti barreeffattanii kaatanii viidiyoo yeroo gadhiisuu dhaadhattan irra gadhiiftu hammaan tana duraan YouTube studio keessatti isin gaafata amma immoo yeruma viidiyoo gadhiiftanu tambilali qopheeffattanii kaatanii irra YouTube mara gubbaarratti irra kaachuu isin gaafata isin jedha. Yoo barbaadde illee YouTube studio seentanii itti jijjiirrachuu dandeessanii footoo keessan duraanii kan hin taane yoo ta'e studio keessa galtanii jechuudha itti jijjiirrachuu dandeessanii isin jedha. Akka itti jijjiirrattan yoo barbaaddan isiniif kan qaba rekoordii illee viidiyoo duraan gadhiiftan footoon gubbaarraa hin bareedu yoo ta'e itti jijjiirrachuu dandeessanii jedha. Appilikeeshinii kana Play Store gubbaanii argattu. Yookaan immoo pixel art ka fayyadamtanu sanuma fayyadama background chain ka jedhu kana Play Store gubbaa background chain jettanii yoo barreessitan application ni argatu. Application kun dudduuba footoo keessanii balleessuudhaaf baay'ee bareedaadha. Ammallee karaa dudduuba footoo keessanii waan barbaadan isinii kaawa. Haala kanaan itti fayyadamaatii namoonni baay'een viidiyoo akka argitan hin gadhiisinaati osoo hin barreeffatin hin gadhiisinaa ol baanaa viidiyoo keessan nama hedduu bira waan ga'uufi haala adda addaatiin namoonni baay'een nama itti fayyadamaa jiru. Warri kaan itti fayyadamaa jirtan warri itti fayyadamaa jirre haala kanaan itti fayyadamaatii viidiyoo kan koyyoo isinii tole dhaggeeffadhaatii laayikii naa godhaa isiniin jedha. Barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata. Gaaffii yoo qabaattan komentii naa xaafuun irraanfatina hanga walitti deemnutti nagaan naa tura.